إيوات لجزان سياما بروم الكفتك قياما هرقبتي قلمي سنهاني ريان الرا قلمي سواما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا وردفتوتا زينو توب هندك يسنو وقرب بن ساتي كان نسنجه إن شاء الله. حرا كيف نستقبل شهر رمضان إن شاء الله. أكمتي كيف الله أكمتي إينا جتشو بربادتي كان رتي واتقود بجتشو بربادي بليانتي يكونين لي ji'a ramadaanaa kanutti deemaa jirru ji'a kana yoo baasnee ji'a ramadaanatti rabbiin ittiin nu haa ga'u inshaallah. Guyyaan tokkochuu guddaadha. Kanaaf obboleeyyan tiyyaa akkamitti qeeballa ji'a kana akkamitti qeeballa inshaallah. Obboleeyyan tiyyaa odoo daannasnu osoo akka argine taanu osoo rabbii kennatti to'ibaa achi deebineetiin hin jenne namoo mi akkamitti namoonni gariini warra ji'a ramadaanaa kana gabbarantu jira jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudha akkuma nama ji'a ramadaanaa gabbarutti yoo dhugaa dubbannee dhugaa dubbachuudhaaf wallaahi jiini ramadaanaa yoo dhufu masgiinni hin guuta maashaa Allah balballi on naman seensisu. ولكن يرو رمضان نبهه نام لما سدي أفر كان رانترو جتشو دكاتي كيساتي صلاة كوني ما نوغر سيسري جاء رمضان جبرو ربي نسونتين جاء رمضان جبرو نورجس سيجو نسيني قاله سبحان الله ربي نجان حباسو رمضان جبرو إرّا رمضان ربي وننو في ديف إسا كيسا صومني مسكين أكيادن warri argitanii beela jiru mee yeroo beeloo kana akkam akka ta'u keessatti umman islaamaa of alaaluuf jechuudha. Isin gale kanaaf rabbiin argitee kan ramadaana nu fideef malee ramadaana gabbaruuf miti. Kanaafuu wanna kennaa qulqulleeffannu quraana kenna haa qaraanu to'ibaa gara rabbii haa dachaanu obboleeyyan tiyya muuziqaarraa haa fagaannu. رمضان إن شاء الله أكسيت هاينو سنينجر أكسيت هاقي بلو سنينجتشو بربادة هندي كيسن وجتشون سبحان الله والله يرو رمضان دفو هندو رايا فرتي الاتني محتوى الجراس نشيدا أستاذ رايا نشيدا أبو ليوان كنا دادا جتشون kanaaf kuni hin barbaachisu. Ji'a ramadaanaa qofa maaliif barbaachisa jechuudha. Keerii yaaduun maaliif barbaachise? Keerii dhageeffachuun ramadaana bicha osoo hin taane umrii kee guutuu keerii dhageeffachuu keerii dubbachuu qabda jechuudhaati. Kanaafi obboleeyyan tiyya of hin dagatina. Of dagachuun hin barbaachisu. Ramadaanni nutti as deemaa jira. Namni ramadaana dhufu kana keessa hin milkaahin والله حدوتك رمضان اتيان ربي نونغا كنا يوجد رقم مجين تكوفي غنا غيان هراتو غدو ربولين تي اتيجينا تنجنون بين يشتور دوكار بچورا كنا في بولين تي هوندي كيسانو مي جي رمضان كنا كميتي قبلو ايغا جرتان اكميتي جيني رمضان كنوتي دفاجر اكميتي ودو دانس نوتي دوها وسو سربين وسو الأرسين وسو الحمن وسو الجبين أكانت تنتلوها بوليانتي أكاكات تنتلوهن ونيتين هقول كل فنو خيري ولي حيانو أسنين جرى بارك الله فيكم جبار دا جاء رمضان كانت إبل ودف أكرب بندلي تينا نور حقو أكرب بندلي تينا نور رادكو وبوليانتينا وانك نور حاسدك أنو obboleeyyan keenya rakkataa keenya haa gargaaru akkasuma ammallee haala amala keenya haa tolfannu nama haala fi amala gaarii qabu rabbiin nu haa taasisu. Jabaadhaa ji'a ramadaanaa kana mee akkamitti akka qeebaltan isin yaadachiisuu dhufe jechuudha. Tokkoffaa muuziqaarraa fagaadha. Lammaffaa ji'a ramadaanaa qofa keessa jechuu kiyyaa miti akkasitti naaf hama obboleeyyanti. Yeroo hunda muuziqaa dhageeffachuun haraama. Muuziqaan haraama rabbiin na jaarra nu habaasu. Kanaaf qalbii namaa goggoysa faayidaa takka nu hin qabu.
obboleeyyantii qabri keessatti ni rakkan su'aalaa nu gaafatan deebisuu hin dandeenyu rakkoon nu mudata sila kana ta'eef yaa obboleeyyan akiraa waan babbadaa irraa fagaannu osoo dagannee qaama keenya bareedaa kana laalleetiin mataa raafneetiin daannasnu akka qabriin nuun fuune osoo argitee salaata rabbii dhiifnee rafnu akka qabriin nuun fuune achitti su'aalaa deebisuu hin dandeettu waan si gaafatan rabbiin kee eenyu yoo siin jedhan namni kaafira namni hin salaanne namni argite lukuma dhiqateetuma achuma ima ciisu salaata rabbiittuma dhiise salaata rabbii gara inni jiru quba hin qabne kan waan salaata keessatti qaraan hin beeyne kuni 0/0 jechuudha faayidaa takkallee hin qabu inni mushrikaan addan jiru kaafiraan addan jiru jechuudha maaliif warra kafaree rabbitti kafareen addan jiru abada obboleeyyantii kanaafuu salaata rabbii haa jabeeffannu ibaadaatiin haa jabeeffannu tawhiida haa qabannu rabbii keenya haa sodaannu akka rabbiin nu milkeessu akka qiyaamaa fuula rabbiititti hin salphanne qabri keessatti akka su'aalaa hin dadhabne baarakallahu fiikum jazaakillahu khayran hundi keessanu dhiira fi dubartiidhaan jechuudha ibaadaa rabbiitti haa jabaannu namni hin salanne rabbiin rasuulli rabbi sallallahu alayhi wasallam gaafa duniyaa tanarraa godaanan amaanaa dhaamatan jechuudha salaata salaanni isinitti amaanaa jedhan dubartiinis isinitti amaanaa jedhan dubartii jabeessa kanaafuu assalaa jedhan jechuudha salaanni amaanaa salaata kana maaliifuu salaata kanatuyyuu amsheedha isa kanatu dilii teennallee na ilmi namaa kun dilaa'aa wadha jechuudha hundi isaatu dilii teen tana kanurraa dhiqumaa hin salaata jechuun kadhaa rabbiiti rabbiin kadhachuudha salaata keessatti rabbii kee guddisuudha rabbiin qulqulleessuudha rabbiin kadhachuudha si galee kana jechuudha salaata jechuun dilii teena nurraa harcaasa dilii nu dalayin kanaaf obboleeyyantii wanni salaata amaanaa akka jabeessaniif kanaaf salaanni yoo hin jiraanne hoomuu hin jiran jannanni hin jiru yoo duutellee qabriin tante argitee akkatti si cinqiti kalee bitaa mirgaan si baafti kaleen funyaanii yaati jedha warra rabbitti kafaranii sirratti hin salaanne warra maqaa islaamummaa qabatanii duniyaa tanarraa godaana kanaaf haa jabaannu salaata keenya itti haafamnu ramadaana qofa keessa bicha akka hin salaanne ammallee ji'a amma keessa jiru kana sha'abaan amma keessa jiru kana akka rabbii keenyatti deebine rabbii keenya kadhannu isiniin jira obboleeyyantii jabaannee ramadaana kana yoo rabbiin ittiin nu gahe ka guyyaan har'aatu guddoodha tarii ammuma daqiiqaa sagandii keessatti du'a jechuudha namni kanaafuu yoo rabbiin ittiin nu gahe rabbiin ittiin nu haa gahu kaafillee rabbii ittiin deddeebise sana hedduu ittiin nu haa gahu inshaallah ramadaana kana keessa akka milkooytan abdii qaba akka inshaallah rabbiin isin milkeessu akka hunda keenyaa milkeessu ramadaana kanarraa akka milkeessu abdii guddaa qaba isinillee jabaadha isiniin jira baarakallahu fiikum asumaan inshaallah guma kana akka hin daganne isiniin jechuu barbaada akka jajjabaannu akka qalbii teenya qulqulleeffannu nafsiyaa teenya waan babbadaa irraa akka eenyu immoo ramadaana bichaa keessa qofa osoo hin taane ani ammallee irra deebi'uudhaan isinitti himaa yoo ramadaanni ba'es ji'a hundaa obboleeyyantiya rabbiin akkuma gizee ramadaana keessa gabbaramu sanitti gabbarama jechuudha خالق السماوات والأرض وان سنرى فارق جر نو أما رمضان كيزا وندون صلاة تيكان قدان صلاة مسجيني هم قوت قروا إيغاسي مع السلامة سوني ورا رمضان قبر ربي ورا رمضان قبر سنتاسي رمضان ورا قبر ورا الشركي قولوا جاتشو الشركي ربيني نرارم كناف إن شاء الله جبادة رمضان بودس رمضان درس ربي كيسان جبي فدا ربي كيسانتي إن شاء الله تويبا ديبي عشين جرا وبليانتيا ججبادا بارك الله فيكم جزاك الله خيرا أكو هندغنه يا دچي سفدو هيسين جرا إن شاء الله ربي نور والديا دچي زيرو هندا فذكر
الذكرى تنفع المؤمنين يو آياتنا بلس اللي فما كان هو يا دكيسي يا رجماك يا دكيفني نيف هيا دمو من توتا نما فيدا يجود يا دكيفني كان هو وانجرو راولي يا دكيفنا والقابة جيفنا سنجرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملكي أبو يا رمضان جاء خيرك أبو يا رمضان نما يسا صوم نف يا رمضان.